Afuuffee gurraacha yookiin ilaalcha milkaa'aa qabaachuu. Seenaan kun akkas ture. Yeroon isaa yeroo itti lammiileen Ameerikaa warreen adii fi gurraachonni wal jibban keessa ture. Warri gurraachota ta'an akka garbaatti bitamanii biyyicha keessa jiraatan ture. Bakka warri adiin seenan gurraachi seenuu hin danda'u ture. Seenaa yeroo sanaa raawwate tokkotu odeeffama. Namichi adiin tokko daandii namoonni hedduun irra daddarban irratti suuqii bakkaa bakkatti sochootu xiqqoo tokko banatee afuuffee pilaastika irraa hojjetame kan qilleensa itti guutanii miidhaginaaf manaa fi meeshaa ofii ittiin miidhagsan gurgura ture. Daldala isaa kanarraa maallaqa guddaas argata. Utuma galii guddaa argatu yeroo gabaabaa keessatti sababa hin beekamneen daldalli isaa kufe. Namni dhufee afuuffee bitus ni dhabame. Daldalaan adiin kun haala uumame jijjiiruuf waan tokko yaade. Afuuffee kana hundumaa lafa kaa'ee hamma namni narraa bitu dhufutti taa'ee eeguudhaan qoodan yeroo koballeessu afuuffeewwan muraasatti qilleensa guuteen gara samiitti ol daddarbadha. Namoonni afuuffeewwan balali'an kana yommuu argan narraa bituuf natti dacha'u jedhee yaade. Daldalaan ogeessi kun elementoota qilleensa keessa hiiliyeemiin baay'ee waan salphatuuf hiiliyeemii itti guutee afuufee yoo darbate qaraciitichi balali'uu akka danda'u hubate. Kanaaf afuuffeewwan isaa qilleensa itti gugguutee gara samiitti ol daddarbachuu eegale. Bu'aan isaas akkuma inni yaade ta'e. Namoonni afuuffeewwan ol daddarbataman arganii afuuffee bituu dhufan. Namoota afuuffee samii keessa balali'uu arganii bitachuu dhufan keessaa dargaggeessa gurraacha tokkotu ture. Gurbichi bakka kana warra adii qofatu seena. Gurraachaaf eeyyamaa miti waan ta'eef naari'u jedhees baay'ee sodaata ture. Yommuu daldaltichi afuuffee isaatti qilleensa gugguutee gara samiitti ol ergu dhaabbatee ilaalus jalqabe. Afuuffeen diimaa, adii, keelloo, magariisa, bifa waaqaa fi bifti hundumtuu hiiliyeemiidhaan guutamanii gara samiitti utuu ol ka'anii dhaabbatee ilaale. Wanti inni dhaabbatee eegaa ture afuuffeen gurraachi yommuu qilleensi itti guutamu gara samiitti ol ka'uu akka danda'u adda baafachuuf ture. Akka inni yaadutti afuuffeen bifa gurraachaa sun gadaantummaadhaan waan hojjetameef gara samiitti ol ka'uu hin danda'u jedhees yaada ture. Erga dhalatee hamma ammaatti wanti inni beekus kanuma akka carraa ta'ee namichi afuuffee qilleensa guutee gadi dhiisu sun immoo afuuffee gurraacha gadi hin dhiisne. Gochaan namichaa kun dhibee dargaggoo gurraacha kanaa ittuma badheesse. Egaa gurraacha taanaan waanuma tokkoof waa'ee hin baasu jechuudha jedhees of gaafate. Garuu callisee dhaabbatee ilaaluu waan jibbeef itti siqatee gaafachuuf murteesse. Carraa argame kanatti fayyadamuudhaan namichi adiin suuqii qabu sun dargaggoo gurraacha kana arrabsuu, ari'uu fi dararuu ni danda'a. Gurraachichi garuu gaaffii keessa isaa jiru itti dhiyaatee gaafachuuf waan murteesseef yeroo gabaan irraa galutti dhiyaatee maaloo gaaffii tokko si gaafachuu nan danda'a jedheen. Namichi daldalaan adii mataa raasuudhaan mallattoo eeyyee jechuu isaatti kenneef. Gurraachichis afuuffee gurraachatti quba qabee miira sodaa fi naasuutiin afuuffeen inni gurraachi gara samiitti ol ka'uu ni danda'a jedheen. Edaa namichi daldalaan sun akkuma carraa ta'ee olaantummaa warra adii hin deeggaru ture. Kanaafuu deebiin inni dargaggoo gurraacha kanaaf deebisee ilaalcha dargaggeessichaa tokkoof isa dhumaa jijjiire. Daldalaan adiin kun dargaggoo gurraacha kanaan akkas jedheen. Harka itti bal'isee kottu natti dhiyaadhu hin sodaatiin icciitii tokkoon sitti argisiisa jedheen. Dargaggeessichis itti dhiyaatee daldaltichis mucaako afuuffee kana qilleensa keessa akka isaan balali'an kan taasisu halluu isaa ala isaanii irraa mul'atu miti. Qilleensa keessa isaanii guuteedha malee jedheen. Dargaggeessichatti jalqetti gale. Daldaltichi akka dargaggeessichi hubachuu dadhabe yommuu arge afuuffee tokko fuudhee itti kennee akka inni qilleensa guutuu itti hime. Dargaggeessi gurraachi waan isatti himame ni hojjete. Kana booda daldaltichi qilleensarra gadi dhiisi jedheen. Dargaggeessichi afuufficha yommuu gadi dhiisu afuuffeen gurraachi sun suuta jedhee akkuma afuuffee warra kaanii ol ba'uu jalqabe. Dargaggeessichi waan ta'e amanuu waan dadhabeef ajajees ijaajjee hafe. Afuuffeen gurraachi sun hamma ija namaa duraa dhokatutti samii keessa ol fagaate. Dargaggoon gurraachi mataa buusee dhaabbatee yaaduu jalqabe. Daldaltichi immoo kolfaa gurbicha ilaalaa ture. Dhuma irratti daldalaan sun dargaggeessichaan akkas jedhe. Kana hin irraanfatiin afuuffeewwan kana akka isaan gara samiitti ol ka'an yookaan akka isaan lafatti hafan wanti godhu halluu isaanii miti. Wanti gara samiitti akka isaan ol ka'an godhu qilleensa isaan keessa guutee fi gadi lakkifamuu isaaniiti jedheen. Dargaggeessichi kana dhaga'ee adeemee kana booda ilaalchi isaa guutummaatti jijjiirame. Yeroo daandiirra
adeemu waan tokko yaada keessatti yaada adeema ture. Wanti murteessaan halluu gogaa kootii miti, inni keessa kootii gadi lakkifamudha. Murteessaan haala koo miti, ilaalcha keessa koo jiruu fi gadi lakkifamuu isaati. Dargaggeessichi gurraachi yommuu jijjiiramuu hin danda'u jedhee yaada ture. Amma ilaalcha isaa jijjiiree sadarkaa kamirrayyuu ga'uu akka danda'u of amansiisee jira. Akkuma seenaa kanarraa hubannu ilaalchi nuti ofii keenya irratti qabnu milkoomina jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa taasisa. Haala naannoo kootii utuun hin jijjiiriin dura ilaalchan ofii kootiif qabu jijjiiruun qaba. Of jijjiiruuf immoo wanta namoonni naan jedhan gatee dhiisee ilaalcha gaarii ofii kootiif qabaachuun qaba. Jireenya koo keessatti wanti na murteessu haala ala kootii utuu hin ta'in ilaalcha isaa keessa koo jirudha. Ilaalcha milkoominaa qabu jechuun ilaalcha ofii keenya irratti qabnu toora qabachiisuudhaan adeemsisuu jechuudha. Ilaalchi nuti ofii keenya irratti qabnu madaalamaa fi milkaawaa akka ta'uuf of ta'uu fi of fooyyessuuf kutannoo qabaachuu fi ilaalcha gaarii qabaachuudhaaf afuuffee gurraacha yookiin ilaalcha milkaawaa. Galatoomaa deebana.